fudhachuu dandeessu garuu amma kanatti akka kanatti jiru irraa waliin jechuudha amma qabe. Maaliif hojjetanii isa guyyaafachuu keenya duwwaas immoo tun taane namni tokko namni barumsa nuu dhiyeessu tokko immoo dhukkubsatee waan hafeef Dr. Kabbadaa Hordofaa waa'ee afaan irratti kan nuu dhiyeessu inni dhukkubsatee ganamaa kana natti bilbilee utaaloo qabe dubbachuu danda'ee maatii iddoon isaas banaadha jechuudha. Yeroo keenya isaa gubate gara sanatti itti nyaachifna jechuudha. Egaa akkuma beektanii ji'a amajjii keessa wal geenyee amma gara ji'a 9 ta'uu jedha ji'a 8 darbee akka walgahii tokko godhannee walgahii sana irratti waa walii gallee deemnee jira ture. Haa ta'uyyuu malee akka yeroo sana walii galleetti sababa adda addaa irraan kan ka'e walitti dhufuuf deebinee wal arguu hin dandeenye hin turre turuu keenyaa fi dhiifamas hin gaafanne. Garuu sababa isaa tokko lama inni tarreessuu waan barbaachisu natti fakkaata. Sababa garuu qabu maaliif akka hammana turre. Haa ta'uyyuu malee amma wal geenyee baay'ee gaariidha. Akkuma wal geenyetti akkuma dura walii galleettis immoo dura kan walii galame yoo yaadattu ta'e warra yaadattanii marii bal'aan ta'ee hundumtuu gaafa sana marii sana irratti kan argame balleessaan eessa jira eewu balleesse kan jedhu illee haasa'ame hundumatu balleesse. Inni kaan ani kanan balleesse ani akkasa godhee walgahii dhufuun dhiisee miseensummaa baasuun dhiisee hawaasummaa nan baqadhee manattan galee hundumtuu waan jedheera. Haa ta'uyyuu malee kan irratti walii gallee sana hundumaa gadi qotuu dhiifne kan darbee amma gara fuulduraatti deemna kan jirtu walii gallee amma egaa xinnoo ishee okkolaa deemnus gara fuulduraatti deemuun keenya numa malaa jechuudha. Kanaafi har'a akkuma yeroo sana nutti kenname waa'ee hawaasummaa barumsa nuu qopheessaa jedhamee waa'ee hawaasummaa barumsa qopheessinee jirra. Hawaasummaa maal akka ta'e yoo wantuma dallarra kaa'ame suma isinii ergamellee yoo dubbise maal jedha inni dura hawaasummaa sirna gadaa keessatti maal fakkaata ture akkamitti hojjeta ture akkamitti wal bulchaa yookaas dirqamni isaa mirgi isaa maal kan jedhu. Inni lammaffaa immoo sirna yeroo ammaa kana keessatti yookaanis sirna ammayyaa keessatti akkamitti hojjeta isuma sana ta'ee sirna gadaa keessaa fi sirna ammayyaa ammaa kana keessatti akkamitti hojjeta kan jedhudha. Itti dabalee immoo kan irratti barumsi kennamu maali? Qoonni jaarmaalee siyaasaa maal fakkaata yookaan maali hawaasa keessatti kan jedhudha. Isa kana sadan irratti haasofnaa barumsa fudhannaa. Warri qopheessan akkamitti akka qopheessan isaan isinitti himuu kana booddeetti deebina keessa lixuun barbaachisu. Kanaafi amma isa jalqabaa kan nu dhiyeessu obbo Garramuudha. Dhiifama warri achirra dubbisaa hin jiru kanaaf barbaadu taale warra artistootaa yeroo gabaabduu isheetiif waan dubbatan qabu. Isaaniif dura laannaatu Garramuu as waame.
Mikrofoni fudhu na dhage. Nagam. Ya. Duraan dursee bagana gaafata namni isaanii amma namni qophii haaraa kanarratti akka hirmaatu yaadaa ture. Namuu karaa warra hawaasaas karaa